Gami kana nuti immoo uummata isaa biraan ga'uuf walitti qindeessinee xumurree jirra. Egaa CD'dhaan edda walitti godhannee booda uummata biraan, uummata isa jaalatuu fi isa kabaju biraan geessisuuf xumurannee jirra. CD'n kun immoo kan uummata biraan geenyu yaadannoo waggaa tokkoffaasaa irratti gaafa inni wareegame sana irrattidha kan uummata biraan geenyu. Aceen immoo akkuma jedhe ani uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni isaa immoo isaaf maalidha kan jedhu CD originaala isaa bitatee akka seenaadhaaf keewwatu ergaa koo dabarsachuun barbaada jechuudha. Duraan dursee waamicha keenya kabajanii warreen asitti argamtan miidiyaaleen garaa maqaa qaalii Oromoo artiist Haacaaluu Hundeessaatiin guddaa galatoomaan siniin jedha. Asitti har'a kan si waamne waa lamaa fi tokkoffaa wareegamuu artiistii qaalii keenya Oromoo artiist Haacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffaasaa isa yaadachuu fi qopheessinee jirra. Waa'ee isaa sinii ibsuuf lammaffaa immoo CD inni hojjechaa ture irraa wareegame hojjannee xumurree waan jirruuf uummata isaaf qaqqabsiisuudhaaf waan hundumaa xumurree waan jirruuf ibsa sinii laachuuf. Egaa artiistiin keenya qaaliin Oromoo Haacaaluu Hundeessaa bara jireenya isaa keessatti albama 2 guutuu hojjeteera, qeenxee 7 qaba. Amma immoo sadaffaasaa almost traakii 14 kan qabu wixata eebbifama. Kanaaf uummata Oromoodhaaf Haacaaluun egaa saba isaatiif wareegame, sabni inni wareegameef immoo CD isaa yaadannoodhaaf uummanni amma danda'e koppii baay'ee maxxansisnee waan jirruuf kabaja Haacaaluudhaaf jedhee originaala isaa bitee yaadannoodhaaf akka mana kaa'u bara kana keessa haalli CD badaas ta'uu baatus isaaf jedhee kabaja isaatiif akka bitu dhaamsa kennina. Kan biraa immoo dhaamuu kan barbaadu egaa affeerraa kanarratti Skylight'itti qopheessine haala COVID'n jiruudhaan waa baay'ee jira. Kanaaf Skylight'in seera ministeera nagaatiin achi xalayaan nu barraa'eera nama 450tu nu eeyyamame. Kanaaf qophii kanarratti otoo fedhii keenya barkumeetti qopheessine uummata isaatiif namni hunduu argame otoo irratti argame nuti hin gammanna. Garuu haala jiruudhaan namoota 450tu nu eeyyamame. Kanaaf uummanni komii baay'ee kaasaa waan jiruuf uummata Oromoodhaan ifa magaafannaa haga danda'ame egaa ebeluun maatii isaatti qopheesse sirna kan eenyuyyuu miti. Maatii jechuun haadha manaa fi obbolaadha. Komiin akkan kaane boru nuti akka koreetti immoo namoonni isaan gargaarree jira. Komiin kana waan jedhuuf komiin baay'ee waan ka'aa jiruuf galatoomaan siniin jedha. Hayyee baga nagaan dhuftan irra deebine dhimmi har'atti wal agarree akkuma beekamu artiist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuudhaan jiru wallee hojjetee albamaaf qopheessaa ture akka xumurree uummata biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jirru himuudhaaf asitti walitti argamne. Waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif galatooma. Waanan dubbachuu barbaadu keessaa akkuma jedhame ani uummata kootiif qaaliidha jedhee dubbateera. Uummanni inni ani qaaliidha jedhee uummata isaatiif ragaa ba'ee uummanni isaa CD originaala platformiin amma jiru akka CD hin taane hin beekama. Platformii adda addaatiin garuu nutis uummata isa jaalatuuf maal waan Haacaaluu ilaallatu maal of harkaa qabaachuu danda'a yaada jedhu itti yaadnee CD 300 amma 500tti qopheessinee jirra. Uummanni isa jaalata hin beekama. Uummanni isa jaalatu kuni CD originaala bitatee kennaadhaan namatti kennuuf ofiif mana kaawwachuudhaaf akka inni CD qophaa'ee kana bitatu dhaamsa keenya wanni taana. Asumaan warra jedhaman kana irran deebi'u akka fakkeenyaatti eessa argama akkamitti raabsama isa jedhu gabaabumatti sanii ibsuuf yaala. Fakkeenyaaf magaalota fiffilataman irratti
Dambidolloo fakkeenyaaf Elif International Hotel, Waliisoo Liban Hotel, Jimmaa Central Hotel. Akkaatuma kanaan peejii Facebookii maybe quba qabdu jennee yaadna. Peejiin Facebookii kan isaa mataasaa banameefii jira. Achirratti pilaatfoormiidhuma kanaan tarree nam'eetu sinii taa'a jechuudha. CD raabsaan karaa kanaan ta'a. Qaamni CD raabsuudhaaf fedhii qabu adreesiin wabii promotion achirratti bilbilli taa'ee jira. Kaaseetta kana kan maxxansiisee raabsu wabii promotion. Wabii promotion eenyu yoo jettan wabiin mucaadhuma Hacaaluuti. Promotionii maqaa mucaa isaatiin dhaabbatee jirudha. Isatu maxxansiisee raabsa. Waamicha irratti ingiduun akka kaasuuf yaaletti waamicha irratti komii baay'eetu jira. Erga kaampeenii sooshaal miidiyaa jalqabne waamichi kun akkamii eessatti wanti jedhamu gaaffii hedduutu ka'a. Waamicha kana yaa akkuma jedhame maatii dhumatu sagantaan kana qopheessee affeerraa kana godhee namootaa fi waamicha kana irratti yaa pirootokoolii koovidii kan eeggateen namoota 450 qofaatu nu eeyyamame. Akkaatuma kanaan waamicha kana goone gamanumaan jaalattoota isaa sagantaa kana hirmaachuudhaaf fedhii qaban dhiifama gaafanna. Seeruma biyyaatiin bulla waan ta'eef hundi keessanuu dhuftanii warri miidiyaatii fi jaalatamoon obboleessa keenya ilma keenya jaalatamaa qaruutee sabaa kan sabni jaalatu kan inni immoo saba isaa jaalatu gaafa du'e irraa amma tokkichaa kan immoo kabajuudhaaf akkuma mana duratti haasawaa jiran kanatti waan sararamee hojjetamee hojii isaa tan ifan bahin ta'e inni hojjetee biraa kute tana ifatti baasanii ummataan dhaqqabuudhaaf hundumti keenya irratti hirmaannee siidiilee bahee fi akkasumatti miidiyaa adda addaa irratti haa ta'u kana bira taree iTunes'dhaa fi Amazon irrattis wanni kun gallakkifama. Warri dandeettii qabdan gara suniinis bitachuun ni danda'ama. Hundumaafuu jaalataa keenya kana akkuma manamuu haasawaa jiran kanatti guyyaa wiixataas deemu kana silaa iddoo bal'ootti isteediyomaas ta'ee iddoo biraattis kan silaa namni hundi walitti dhufu haalli anjaa'uu dhabuudhaan hoteela iman kanatti walitti dhufnee nama haga tokko hundi namaa dhufuu waan hin dandeenye jecha kanallee nu hubattanii dhiifama jechaatu jira. Nanillee gama kiyyaan akkasumatti dhiifama jaa. Kanaaf sunirratti hundooynee waan kana gaggeeffannee CD bahee kanaas itti hirmaannee bitannee yaadannoodhaa fi jaalataa keenya kana qabachuun nuufis bu'aa takka nuufis yaadannoodhaa. Kana bira taree galii ilmaan isaatis waan ta'u jecha wal bira dhaabbannu wal iyyaafannu wal jala haa deemnu. Kanuma guddoowwan inni jiru galatoomaan isinin jedha. CD qophaa'een ala akkuma isinin jedhe CD 300 amma 500tti qophaa'ee jira. Pilaatfoormiin amma jiru garuu online waan ta'eef isarratti onlineaan warreen biyya alaas jiraataniif sistamii qophaa'ee jira. iTunes Amazon irratti argachuun ni danda'ama. Pilaatfoormiiwwan adda addaa sooshaal miidiyaa irratti kanan biraa amma waraabbii sagalee kanaatti amma sa'aatii as jirru kanaatti duukaa buutoota yookiin followers 54,000 ol amma sa'aatii kanaatti peejii Facebookii Hacaaluu Hundeessaa jedhu kan maatiidhaan kireet godhame raan kan godhamus maatiidhuma keessaani peejii sana hordofuudha. Odeeffannoo dabalataa fi odeeffannoo sirrii argachuudhaaf peejii sana hordofuutu mala jechuudha. Akkatuma kanaan raabsaa CDs ta'ee online irraa sirboota isaa argachuudhaaf namoonni fedhii qaban karaa gama hundaatiin nuyi qophiidha jechuudha. Bu'aa bayin nuti keessa dabarre hagas mara jabaadhas jennee waan komleen goonuu hin jiru.
maaliifi inni waan hundanuu salphiseetu wareegame. Akkuma sinin jedhee gaafa inni weelluu hojjetu waan sample jedhamu akka finalitti hojjetee gara waan ta'eef wannuma inni hojjetee lafa kaayisanii wannatti barbaachisu karaa ogeessota adda addaatiin ogummaa isaanii fayyadamanii itti daddabalaniituma kanaan geenye bu'aa bayii kan irraa hir'isee isuma gaafan sin jedhu isumatu final godhee kaawwate jechuudha. Bu'aa bayiiwwan hin jiru wanti smoothly deemu hin jiru addunyaa irratti seera addunyaati kuni. Bu'aa bayiiwwan garuu agas mara akkas ta'an irra jennee blame goonu hin jiru. Formaatii namoota baadiyyaa keessa jiru kaasettaan yaaddanitu gaaffii jedhutu jira. Sirriidha. Jaalattoonni Haacaaluu lafa hunda jiru. Garuu CDdhaan platformiin CD ka kaasettaa dhiisi kan platformiin CD illee ammatti hafaa jira. Sistamni hundi gara online marketitti dhufaa jira. Ammatti kan qophoofnee of harkaa qabnu CD qofa. CD isaa akka yaadannutti CD isaallee akka yaadannutti namoonni hundi mana isaaniiti akka qabaatan jenneetu malee platformiin ammarra jiru ka CDU platformii keessaa bahaa jira. Kanaaf kaasettaan ammatti wanni irratti qophoofne hin jiru. Garuu dirqama taanaan gaaffii uummataa deebisuun dirqama taanaan inni kan uummataati waan ta'eef itti deemna jechuudha. Ammatti kan qophoofne farkaa qabnu CDdha. Online marketii fi CDdha of harkaa qabne ready taanee jirru ammatti. Hayyee weelluun yeroo san hatamee bahee yaa hattuudhuma maqaa biraan qabu. Hattuudhaaf maqaa biraa kennuun jechuun hattuu kabaju jechuudha. Namni Haacaaluun nama